Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa arras qophii addaa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Qophiin kennaa guyyaa har'aa qophii guyyaa kaleessaa irraa kutaa lammaffaa barreeffama Ustaaz Ahmadiin Jabal mata duree gareewwan Najjaashin hin islaamofne jedhan ragaan isaan dhiyeeffatan maali jedhuun kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Kutaa tokkoffaa guyyaa kaleessaa isiniif dhiyeessuun kennaa ni yaadatama. Har'a kutaa lammaffaa Ustaaz Ahmadiin Jabal kataban isiniif dhiyeessina. Namoonni dandeettii ariitiidhaan dubbisuu qabdan karaa fuula Facebook Ustaaz Ahmadiin Jabaliin barreeffama isaanii dheeraa san dhayxanii dubbisuu dandeettu. Yookaan yeroo keessan qusachuudhaaf immoo asuma karaa nuti sagaleetti jijjiirree isin biraan geennu kanaan hordofuu dandeettu. Obboleessa kiyya, obboleettii tiyya. Yeroo gara yerootti oduuwwan poolitikaa, oduuwwan waqtaawaa fi wantoota garaagaraa isiniif dhiyeessuun kennaa ni yaadatama. Garuu inni kun hunda caalaa waan akkaan bu'aa siif qabudha. Sammuu kee gabbisi. Akkuma odeeffannoo yeroo gara yerootti siif dhiyeessinu hordofuudhaan haala biyyi kee keessa oolte baruu feetu san akkasuma sammuu kee gabbisuu qabda, seenaa biyya keetii beekuu qabda, keessumaayyuu seenaa gara nugusa Najjaashitiin jiru, karaa islaamummaa isaatiin jiru, akkasuma waa'ee warri Najjaashin hin islaamofne jedhan waan isaan jedhanii fi ragaa isaan qaban hayyuun kennaa Ustaaz Ahmadiin Jabal tarreessee lafa kaayetii jira. Waan daqiiqaa 10 haga 15 hin caalle obsaan dhaggeeffadhu, sammuu kee guddisi. Dhaloota barsiisi. Sagantaan kun yoo sitti tole hiriyoota keetiif sheer godhi. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa amma kallattii maan gara barruu Ustaaz Ahmadiin Jabal kutaa lammaffaatti isin ceesisa. Gareewwan Najjaashin hin islaamofne jedhan ragaan isaan dhiyeeffatan maali? Kutaa lammaffaa madda seenaa musliimoota Arabaa waa'ee hijiraa keessatti waan argamee jiru kan addaan babaasee nuuf ibse seenaa yeroo sanaatti galmeeffame waan ta'eef ragaan keenya guutumatti madda seenaa muslimaa Arabaa akka ta'e biyyootni irratti walii galanii jiru. Seenaa barreessitoonni muslimaa Arabaa keessaa akka Ibnu Haashimii fi Xabariin kan jedhaman kanneen akka adda durummaan ilaalaman sahaabonni gara Habashaatti godaanuu fi waa'ee Najjaashin islaama'uu namni seenaa kana barreesse Xabarii qofaa miti. Xabarii duraa fi isaan boodallee madda seenaa afaan Arabaa amansiisaa ta'e keessatti baay'inaan waa'een isaa kana ibsa bal'aa waliin barreessanii jiru. Barreessitoonni kunniin yeroo sana keessatti gumii jarri qorannoo seenaatiif gumaachaniif kaa'an bu'uura godhachuudhaan Dr. Laappisoon barreessitoota muslimaa Arabaatiin akkana jedhaniiti jiru. Naannoo Hijaaz kaabaa dhiha Arabaa keessatti argama amantii Islaamaa kan seenaa guddaa qabu yeroo amantichi bu'uureffamerraa eegalee zabana guddina isaa babal'inaa fi seenaa nama amantichaa gadi dhaabee deeggarsa Itoophiyaan Muhammadiif goote amantiidhaan aadaadhaan afaaniin dhimmoota amantii irratti seenaa wal gargaaruu kan hojiidhaan agarsiifamee ture hunda addunyaaf dhalootaaf galmeessanii kaa'uudhaan barreessitoonni Arabaa galata guddaa qabaachuu jara barreessanii jiran. Encyclopedia Ethiopiaan gama isaatiin akkana jedha. Seenaa barreessitoonni Itoophiyaatis ta'e seenaa qorattoonni biyyoota alaa walumaa galatti seenaa hijiraatiin waan wal qabatee jiru yeroo qoratan wanti jarri irratti hundaanii barreessan madda galmee seenaa afaan Arabaa akka ta'e erga ibsee booda maddi ragaa seenaa kun yeroo kamuu taanan irraa caalaa amanamaa yookaan kan itti amanamu ta'uudhaan kan fudhatamuu qabu akka ta'e ragaa baheetii jira. Ethiopian and foreign writers have relied on the Arabic source for the hijra itself, which have always been considered fairly relevant. Seenaa jaarraa torbaffaa irraa hanga 13ffaatti jiru qorachuudhaaf ragaan nuti qabnu kuusaa galmee Arabaa qofa. Arabic sources akka ta'e hayyoonni seenaa yeroo sanaa qoratan hundi dhugaa jiru irratti waliif galanidha. Maddi seenaa barreessitoota muslimaa kun Nubiyaa Muhammad, Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'iltoota isaanii gara mootii Habashaatti akka godaanan gochuu isaanii mootichi Habashaa baqattoota kana simatee kabajaadhaan keessummeessuu isaa ergamtootni Qureeshota gara mooticha Habashaatti ergamanii dhaquudhaan
kola galtoota kana akka dabarsee jaraatti kennu gaafachuu jaraa akkasuma akka mootichi gaaficha hin qeebalin yookaan hin fudhatin boodarra mootichi nabiyyi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi qeebalee muslima ta'uu isaa kanneen hundaaf maddi ragaa seenaa kan barreessitoota muslimaa galmeessanii kaa'an qofa. Hayyuun seenaa Itoophiyaa Profeesar Sirgaaw Abla Sillaasee kuusaan galmee seenaa Arabiffaa kun madda qormaata seenaa Itoophiyaatiif kan bakka bu'aa hin qabnedha. Indispensable source of Ethiopian history jechuudhaan dhaadhessanii faarsanii jiran. Kanarraa wanti nuti hubannu qorannaa seenaa musliimoonni Arabaa galmeessan madda ragaa taasifachuudhaan gareen ogeeyyii qorattoota kaleessaa kanneen seenaa ija muslimaatiin ilaaluu hin barbaannellee yoo ta'an waan hambisuun hin danda'amne waan ta'eef jaalala dirqamaa jaratti tahee jira jechuudha. Akkasuma waliin maddi qormaata seenaa muslimaa Arabaa kan akkasitti bakka guddaan itti kennamee jiru kana gabaasa seenaa waan akkamiifaa of keessaa qabaatu ta'a laata jedhanii gaafachuunis abshaalummaadha ture. Akkuma eenyunuu tilmaamutti kuusa galmee seenaa muslimoota Arabaa keessaa ragaalee fuula baay'ee fudhatan as keessatti dhiheessuudhaaf barreeffamni nuti deemnuuf bal'ina kana hunda nuuf hin hayyamu. Akkasuma tahuu wajjin barreessitoonni Itoophiyaas ta'ee qorattoonni seenaa Itoophiyaa lammiiwwan biyya alaa galmee seenaa muslimaa Arabaa madda ragaa godhachuudhaan kitaabban jaraa keessatti bal'inaan akka itti fayyadaman dimshaashumatti ibsuun ni danda'ama. Waa'ee Najjaash irratti seenaa ragaa qaba balfanii fedhii dhuunfaatiin butamu. Seenaa yeroo hijiraa ilaalchisee keessumattuu waa'ee zamanaa olitti dubbatamee dabree barreessuudhaaf ogeessi qorannaa gaggeessuu barbaadu madda ragaa seenaa musliimoota Arabaa bu'uuraa godhachuudhaan dirqama filmaata hin qabne ta'a. Beektonni Itoophiyaa warri yeroo ammaa qorannaa seenaatiin qarooman bu'uurri jarri irratti hundaa'anii jiran kanuma. Ogeeyyonni seenaa jaarraa torbaffaa barreessan hundi madda galmee seenaa Arabaatti fayyadaman. Haa ta'u malee beektonni qorannaa seenaa yeroo sanaa gaggeessan jennu kun kuusaa galmeeffamaa Arabaatti fayyadamanii malee seenaa ragaa baay'ee qabu kan dhugaadhaatti hundaa'ee jiru barreessurraa of qabanii jiran. Gocha seenaa gurguddaa argamee jiru tokko seenaa dhugaa ta'eedhaaf akka beekamu gochuu hin baranne seenaa keessaa waan haa baramu jechuu itti amanan akkasuman waan akka nuti jaraaf amannu gochuu barbaadan qofa jidduudha luqqisanii fuudhanii nuuf dhiheessan. Ijoo dubbii akka nuti jaraaf liqimsinu gochuu fedhan madda ragaa musliimoota Arabaa dhiyeeffachuudhaan akka nuti waan jarri jedhan dhugoomsinu gochuudhaaf itti fayyadaman. Kana jechuun ragaa seenaa musliimoota Arabaatti fayyadamuudhaan bakka dubbachuu fi filatan ragaa achi keessaa dhiyeeffatan. Waan dubbachuu hin barbaanne irra tuulanii irra utaalanii darban. Waan dhiisanii bira dabrutti jara rakkise yoo ta'e oduu afaanii yookaan tarat jechuudhaan karaa maysanii dubbii ragaa hin qabne fakkeessan. Seenaan dhugaa ta'ee yoo jaraaf dhihaatu dura dhaabbannoo dhiheessu seenaa ofittummaa keessaa mul'atuu fi kanneen kana fakkaatan jechuudhaan dhugaa dirree jiru akka fedhii jaraatti ibsanii maqaa biraa itti moggaasanii jidduudhaan kutanii darbuu jaraa agarra. Ragaa seenaa haala kanaan itti fayyadaman bakka itti ifa baasanii jiran keessaa qabatamaan dhiheessuun barbaachisaadha waan ta'eef akka armaan gadiitti fakkeenya isiniif ibsuu yaala. Ogeeyyonni seenaa gocha dhugaa ragaa qabatamaa jiru kan jarri dhugoomsuu didan keessaa inni guddaan waa'ee Najjaashin islaamummaa qeebaluu yoo ta'u kan mormiidhaaf wanti jarri dhiheeffatan inni duraa akkana jedhu waa'ee Najjaashin amantii islaamaa qeebaluu warri galmeessan barreessitoonni Arabaa malee dhugaa miti jechuudhaan balfan. Profeesar Sirgaaw Habla Sillaasee maddi seenaa muslimaa Arabaa waa'ee Najjaashin islaamummaa qeebaluu xalayaa mootichaa amanuu isaa mirkaneessu ragaa dhihaate ilaalchisee yeroo
dubbatan kitaaba isaanii Ancient and Medieval Ethiopian History jedhamu keessatti fuula 190 gubbaatti ergaa xalayaa kana dhugoomsuu dhabuu isaanii ibsanii jiru. Maaliif akka jedhanis mootiin kiristaanaa tokko gonkumaa islaamummaa qeebala jedhanii amanuudhaaf akka isaanitti ulfaate nuuf himanii jiran. Akkas taanaan waan dhugoomsuun isaanitti ulfaate maaltu godhamuu danda'a jechuutu nurraa eegama ture laata? Mootiin kiristaanaa islaamummaa qeebaluun isaanitti ulfaachuun ragaa islaama'uu dhabuu Najjaashii nuuf mirkaneessaaree jennee gaafiidhaan bira tarra. Seenaa jaarraa torbaffaa qofa osoo hin taane seenaa bal'aa zabana dheeraa achi booda argamee jirus kitaaba Islam in Ethiopia jedhamu kan barreessan ogeessi biraatis Spencer Tirmingham waa'ee Najjaashiin islaamummaa qeebaluu kan xaburaaniidhaan galmeeffamee jiru akka hin dhugoomsine ibsuu caalaa Najjaashiin islaama'uu kan xabarirraa odeeffame oduu afaan musliimoonni waliif daddabarsan Muslim legend malee dhugaa miti jedhee jira. Egoyyenni lamaan maqaa gurguddaa qaban kun dubbii jaraa keessaa wanni akka gaariitti nuuf galuu qabu waa'ee Najjaashiin islaama'uu kan xabarirraa odeeffame sababa dhugoomsuu didaniif ragaa hin dhiheeffanne. Ragaa dubbii xabarii faallessu yookaan kijiba ta'uu mirkaneessu akkasumas Najjaashiin islaamummaatti amanuu dhabuu waan ifa godhu ragaa seenaa tokkollee waan dhiheessan hin qaban. Dhafumaa kaanii Najjaashiin islaama hin taane jedhan. Najjaashiin islaama'uu isaa malee akka inni islaama'in ragaan biraa waan hin jirreef jecha mootiin kiristaanaa tokko islaamummaa qeebalee jira jedhanii seenaa keessatti barreessuun karoora jarri bahaniif duraa booressa fakkaata. Kaayyoo isaa Itoophiyaa biyya kiristaanaa fakkeessanii kaa'uudhaaf dharraa guddoo Grand Project qaban kanarratti Najjaashiin amane jechuun gufuu ta'ee yaada jarri bahee faallessa. Seena barreessitoonni kun kitaaban qopheessanii jiran keessatti wanni jarri ibsuuf yaalii godhan inni jalqabaa Itoophiyaan seenaa dabarsitee keessatti biyya kiristaanaa qofaa akka taate nu amansiifachuudha turan. Barreessitoonni seenaa Itoophiyaa ogeeyyotni bifa ammayyaatiin seenaa qoratan keessa Profeesar Sargaw Hablasillaasee gadaa mootummoota zabanaa Aksum kitaaba Ancient and Medieval Ethiopian History jedhamu barreessanii jiran. Qorattoonni kamuu waa'ee islaamaa Itoophiyaa yeroo dubbachuu fedhan hanga har'aatti madda ragaa seenaatiif kan jarri irraa dhiheeffatan kitaaba Profeesar Spencer Tirmingham Islam in Ethiopia kan jedhamu ture. Kaayyoon ogeeyyota kanaa akka tokko ta'e baruudhaaf madda ragaaf jarri dhiheeffatan kana fakkeenya fudhannee dhimma kanarratti osoo dubbanne gaarii ta'a. Seenaa qorattoonni ammayyaa modern history kan waa'ee hijraatiin waan hijraadhaan walqabatee argame jiru irratti ejjannoo fi kaayyoo yaada isaanii akka tokko ta'e ragaa jarri irratti hundaa'an hubachuudhaan mirkaneeffachuu dandeenya. Profeesar Sargaw kitaaba isaanii armaan olitti ibsame keessatti fuula 182 irratti waa'ee Najjaashiin islaamummaa qeebaluu kan xabariin galmeesse mormuudhaan akkas jedhan. The statement by Tabari is obvious expression of pure sentiments which can be regarded as wishful thinking. Dubbiin xabariin dubbate kun hawwii tasaati jedhamee fudhatamuu danda'a. Fedhii amantii isaatiif qaburraa ka'uudhaan waan dubbatame akka ta'e ifa. Profeesar Sargaw akka yaada isaatitti xabariin dubbii kana kitaaba seenaa keessatti barreessuun isaa amantii islaamummaa isaatiif bitamuudha fedhii qaburraa ka'ee dubbate malee dubbiin kun dhugaa ta'uu hin danda'u jechuun ibsatan. Profeesar Tirminghamis gama isaaniitiin kitaaba isaanii asiin duratti ibsame keessatti gocha seenaa adda addaa kan barreessan keessatti madda seenaa xabarirraa odeeffame ragaaf dhiyeeffatanii jiran. Fakkeenyaaf gocha masaraa mootummaa Najjaashii keessaa hojjetamaa ture kan xabariin barreesse keessaa fudhatanii bal'inaan ibsanii jiran. Kitaaba isaanii isuma kana keessatti maddi ragaa isaanii waa'ee masaraa irraa dubbatan tokkuma ta'ee waa'ee Najjaashiin islaamummaa qeebaluu kan inni gabaase garuu fuula 26 irratti yaadannoo miiljaleetti L.2 akka jedhu waa'ee Najjaashiin
islaama'uu kan xabariin barreesse oduu afaan musliimoonni odeeffatan muslim legend jechuudhaan ibsan. Oduu afaanii jechuun dubbii ragaa malee afaanumaan namoonni waliif dabarsan seenaa dhugaa ta'uun isaa ragaa hin qabne jechuudha. Jechi Profeesar Birmingham kitaaba isaanii yaadannoo miiljalee keessatti dubbatan kun dubbii xabarirraa odeeffame mara guutumaatti akka nuti amanne hin dhugoomsine kan nuuf akeekkachiiftu yookaan gorsa isaan nuuf dhaaman taati. Akka Profeesar Sirgaaw jedhanitti xabariin waa'ee Najjaashii islaamummaa qeebaluu kan inni barreesse hawwii keessatti deeggarsa amantii isaatiif qabuun butamee kan barreesse ta'uu isaa nuuf ibsan. Birminghamis waa'ee Najjaashiin islaamaatti amanuu kan xabariin gabaase oduu afaaniitii jechuudhaan mormii dhiyeessan. Marti isaaniitu waan mormaniif ragaa qabatamaa ta'e argatanii kan dhiyeeffatan tahee dhugaa ta'uu fi tahuu dhabuun silaa shakkiin ni argama ta'a ture yookaan xabariin amantii isaatiif butamee barreesse yookaan jedhame ka'ellee wanti ajaa'ibamu hin jiru ture. Garuu ragaa takkallee osoo hin qabaatiin akkanumaan waan oduu kana fudhachuu hin barbaanneef morman. Xumuraa dubbii ogeeyyoonni seenaa lameen kaa'an kana akka gaariitti hubachuun nu barbaachisa. Akkasuma gabaasa seenaa musliimoota arabaatiin galmeeffamee jiru fedhii amantiitiin dhiibamanii barreessuu jara yookaan seenaa ragaa hin qabne oduu afaanii ta'uu fi jecha dhabuu addaan baafnee mirkaneeffachuun dirqama barbaachisaa ta'a. Ani garuu gama kiyyaan jedha Ustaaz Ahmadiin Jabal yaanni hayyoonni lamaan waan nama amansiisu tahuu dhabuu caalaa garee munaafiqummaa beekumsaatiin haguugaman jedheetan mormii kiyya dhiyeeffadha. Mormii kiyyaaf ragaan ani dhiyeeffadhu waan dhibii osoo hin taane hojii Profeesaroota lamaanii armaan olitti dubbatamee darbe taha. Barreessitoonni lameen kun Najjaashiin islaama'uu mormuudhaaf ragaa hin arganne tokko. Kanaaf jecha tilmaama mataa jaraatiin tahuu hin danda'u yaada jedhu ragaa deeggarsaa godhachuudhaaf yaalii godhan malee ragaa biraa hin dhiheeffanne. Yaada abbootiin seenaa lameen ittiin goolaban irratti gaafiin guddaan jiru gabaasa xabarirraa odeeffame ragaa waan faallessu dhiheessuu dhabuu qofaa miti. Ogeeyyoonni kun gabaasa waa'ee Najjaashii akka islaama ta'e dubbatu qofa mormuudhaaf jecha ragaa seenaa barreessitoota musliimaa araboota amansiisaa ta'uu shakkii keessa seensisanii jiran yookaan sababa Najjaashii amanuusaa gabaasaniif jecha amantii isaaniitti butamanii dura dubbatan jedhanii jiran. Akkasumas tarat yookaan oduu afaanii gabaasaan jechuudhaan hojii guddaa araboonni seenaa irratti hojjetan yookaan balfamu ta'e kitaaba seenaa qopheessan keessatti namni Profeesaroota lamaan kana caalaa madda seenaa musliima arabootaa kana dhugoomsuudhaan ragaa jalqabaa dhiyeeffachuuf fakkeenya ta'u jiraachuu nan shakka jedha Ustaaz. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenya barruun Ustaaz Ahmadiin Jabal kutaan lammaffaan isaa kana fakkaata. Kutaan sadaffaan isaatis itti fufa. Sagantaa daqiiqaa 17 tanarraa barumsa guddaa akka argattanis abdii qaba. Sagantaan keenyaa kanumaan raawwata. Sagantaa birootiin deebinee hanga wal garuutti immoo turtii gaarii isiniif haa taatu.